السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى بك مزنانيا قدي بيه بك بشننا أفا ورس الداكس يا نسرة جرا أفاني نمبو أفا ورس الداكس سقالين بشان كم دسنا مجد أرجع بيجر ربي سقالين بشان كنت شاي سوم رجعي قد ده ما شاء الله رأينا ما قمت شيء guyyaa dhaan gadi ba'uun baay'eetas nama jedha. Guyyaa gadi ba'anii qilleensa fudhata. Adde shagaalii haala kanaan haala gabbaatee qilleensa fudhataa jirti. Haadha addatti xiqqoon hin jiru. Aduun gara kiyyatti jedhe. Biqiltuu kan biyya keenyaa habaaboo yeroo gannaa baasuu bira dhaqee suuraa kaasaman habaaboo yeroo gannaa yeroo gannaa biyya keenyatti habaaboon kun baay'ee nama gammachiisa. Muyni isa ta'uu baatus malkiin habaaboo akka isaati. Dhugaarra waan biyya keenya baadiyyaa keessa jiru natti fakkaate. Itoophiyaa jedhadha. Har'a odoon galiin Itoophiyaa. Qaamaan Suudii yaadan Itoophiyaa. Waaw! Har'a baay'ee kan nama achi garagalchaa. Wallaahi akkam das nama jedha. Keessa achi seenuu sodaadhe malee biyyi kun ho'aa handaate fodoo xaraan keessa jiraate. Odoo bakka habaaboo adii san dhaqee muradhee dasna jedha garuu ni sodaadhe yoo tasa xaraan jiraate waan hin beekne. Biyya ho'aa kana keessatti qilleensa adda addaa kan nama nyaatu ni jira jechaadha. Haadha Jaafar viidiyoo kii kana yoo ilaaltu kootti Jaafariin viidiyootti taphachiisa. Lookeeshiin si ergaa bakka kana. Dhugaa baay'ee bakka guddaadha. Suudiillee akka Itoophiyaatti muka dhaabuu jammarte bakka hundaa. Shigginyi dhaabuu. Biyyi teenya Orongaa deemiti jedhanii akka keessaan deemne. Ijoollee baay'ee das nama jedha. Turaa miti wanni kuni haaraa baname jedhanii bakki kuni. Kana booda lammiin Suudii baramne jettee gara biyya Afrikaa keessa waan Orongaa deessaquu deeman hin jiru.
biyyi isaanii orongaalee taatee jirti mashallah. Kun milaa ijoolleeti. Bakka ijoolleen itti taphattu jechuudha. Isinillee hin jira. Aduun xiqqoo kaameraadhaan carariin. Ijoollee yaadayyuu mana hin dalagu ijoolleen hin jirtu xiqqaate waggaa 5 ijoolleen argine dangaddu laata. Akkam das namedha. Anu taphadhu laata akka ijoollee ol ba'e. Jara baatee buutuun ijoolleen akkanatti. Jaafarin as jedhaadha. Jaafarlaa ijoollee xiqqishoo akka Jaafar. Indeet danaanis? Lammii Itoophiyaa argina. Asillee hin jirti ijoolleen mashallah. Bakki taphachiisan baay'ee das nama jedha. Bikin itu kan makan mereka yang ada dekat mana? Wah nak wita ke saguran, wita ke wani kuna wal ke sakti margan se. Oh, kan ada kejualan rata betul. Asal balik kejualan bate butuh, wow. Juga baay'ee das nama jedha. Deemanii waliin hin gaane. Anu orang nggak di argu ya, nak rabak ya tu gambar. Acara semua bisa antu jera kerja sudah ke. Mak orang nggak di suka demar. Biqiltu adda addaa mashallah. Bakka itti ta'anii shaayii gaawaa waan fidatan itti dhuganii nyaatan. Habaabaan kun ni biraa fidanii laata dhiiroo. Garuu abaabaan biyya seenaa hafuura qaba kun hafuura hin qabu. Kophaa bakka maznanya das nama jedha kophuma yeroo hunda namatti ergatanii nama wajjin na jedhu yeroo tokko adda bifii gabbaanii ofirraa zanaa jechuun barbaachisaa ofitti amanummaa namaa kenna waan ta'eef. Gadi hin dhumu irraa gabaabsanii namni akkanatti manatti dabbaramee manaa gadi ba'ee qilleensa fudhata. Duraan Suudiin muka hin sodaatti amma muka dhaabuu jammarte.
Yoo wallahi dheeraadha kana hagammaatu zoore waliin ga'uu hin dandeenye mootan irraa guddaadha. Haa godhan achi garas illee ani garan isin argisiisee ture garan inni hafa garuu deemuun barbaadu daqiiqaan irratti dheerata waan ta'eef. Akkanatti adda shagaalii tarra distii dhiquu dhiistee bakka miznaanyaatii kophaa ofii deddeemaa jirti jechuudha. Nagaan naaf jiraadha. Subscribe naa godhaa YouTube kiyya haarawaa na jajjabeessaa waan na daawwattaniif galatooma. Warri maatii naaf taatan illee galatooma. Qilleensi shari'atiin irraa balleessi. Las kaameeraa kiyya cufadheen sirreeffadha. Galatooma. Subscribe, like, share naa godhuun dagatina isiniin jedha. Jetti adda shagaalit bakka buutuu adda xayyibaasan.